Seeni. Tole galatooma. Tole maal si gargaara? Maal na gargaartaa obboleessa koo waan waraqaa eenyummaa fedheen dhufe. Achi lakkoofsa torban deemaa 5 dhaqi jetti. Lakkoofsi 5 immoo 6 dhaqetti. Dhumarratti sinitti na ergan. Bakkaan ituu nasti olii gad deddeebi'u hojjetaa asii fakkaadha. Lakkoofsa 5 dhaqeetaa deebii ta'e lakkoofsa 5 deebii. Dhaqeera obboleessa koo sitti na ergan dhumarratti. Maqaan keenya jira? Qadiruu. Qadiruu eenyu? Maal maqaan koo akkamitti si kolfisiisa? Qadiruu eenyu? Qadiruu Waaqumaa Cundeessaa. Kitaaba ta'ee maxxanu malee maqaan kun dhuguma waraqaa eenyummaa irratti mi'a maal? Nutti qoosuuf as teessanii. Gabaajee maana barreeffama obboleessa. Qadiruu Waaquma. Akkamitti gabaajeedhaan barraa maqaan koo? Waraqaan eenyummaa qubee amma kana danda'ee hin baatu. Gabaajee na barraa. Maqaa abbaa. Waaqumaa. Daangaa makutee darbee kan hin galle biyyumaa ba'e sodaanumaan galle. Qubeentu waan qabu. Waa. Akkamitti waan ta'a? Hundoo dubbichatu maal beektaa? Lakkoofsi waan waraqaan eenyummaa qubee amma kana danda'ee hin baatu. Siifennee akka kanatti maxxansine si yalaan dura. Guddisaatiin haabaasaa guddaa masaan baadhadhee deema. Siifedheedha kan akka kanatti hojjetamu. Ani akka feetanitti naasaaba waraqaa eenyummaan barbaada malee. Bara dhaloota kee yaadatta? 90 keessa. 90 keessa 90 meeqa? Yookiin 80 meeqa? Umurii koo situ beekaa 90 keessa naa qabiin jedha. 90 keessa dheejii kaa? 93 mayi. Baafachuun barbaaddooti? Nan fedha. 93. Saala? Hin qoostaa obboleessa koo maaf natti qoostu akkasitti na ilaaltee maalidhaan hin guuttu akkasumaan. Saalaan qabu hin guuta kaa immoo. Akkamiin saala dhabee keensitti agarsiisaa gaa? Akkamittiin hin beekan si keessa lixeen si keessa hin jiraan? Gaafa na ilaaltu akkamii saalli koo? Saala kee akkamittiin hin beekan? Qoosaa irra hin jiran obboleessa koo maaloo naa qabi? Maalidhe? Saala koo naa qabi beekta? Akkamittiin hin beekan atiyyuu dubbattu jechuudha maal akkamittiin ferrama? Matti himattu? Saala maleessa darbala. Gudiidha gooftaa. Dhiira deema naa qabi. Yaa dhiiraam? Fakkaatti. Dhiira. Umurii. Akkasumaan tilmaamtee manguuttoo ammatii 93 siin jedheenis. Akkamittiin si tilmaamama? Miizanii tilmaama umurii kee maalisha? Maaliin si tilmaama? 19. Guuttaare? Guuttulleeti? Dalagaa? Magaalaa kamitti dhalatte? Asuma naqamtee. Naqamtee? Maali? Naqamtee. Bakkeettoo na beektumsa obdanii mamma isaatii gubduu. Lammummaan kee maal jedhama? Kanan jibbe kanan sodaadhe manas lammummaa na gaafattaanaan. Gurraachennaan Ugaandaa sitti fakkaadhe moo Sudaanii sitti fakkaadhama. Kantii anas taa'ee lammummaa naan na gaafatta. Kanaafuu eessan jiran? Eessa jirta? Itoophiyaa dhaga. Lammummaa qabdu? Itoophiyaa. Itoophiyaa. Teessoo kee beektaa? Amma mee obboleessa maaf teessoo dhaabbii na dhawwitaa maal naa guuttee hin deemu? Eessa teessoon kee? Duwwaa 12. Duwwaa 12 irra teessa? Qoosaa qabatanii manni teessoo duwwaa 12 irra ta'a. Lakkoofsa bilbilaa keenyatti himi. Duwwaa 9 22 25 26 71. Guyyaa lama booddee deebitee dhufta. Maaf jechuun maali waraqaa eenyummaa amma nutti mallatteessitee naa kennuu dandeessu? Waraqaa eenyummaa fudhachuu fi waraqaa eenyummaa haaraa fidachuu qabda.
Kanaafuu waraqaa eenyummaa haaraa fidiitii waraqaa eenyummaa kee Eessan dhaqa eessa dhaqeen hiikaan sagalee kana eessa dhaqeen haasaa kee kana hiikkadha naan galle waraqaa eenyummaa fedheen dhufee waraqaa eenyummaa haaraa na gaafadha moo kan biraa afaan nama na hiiku qabadheen dhufuu qaba. Siitu dheera seeruma isaa tokkosii waraqaa eenyummaa fiddee waraqaa eenyummaa waraqaa eenyummaan fidaa waraqaa eenyummaa fudhadha. Silas kana darbitaa sila akkas naan hin jettu sanamni waraqaan eenyummaa haareera na romne garuu guyyaa lama booddee deebitee dhufta. Waraqaa eenyummaa haaraa ammas akka dagattee nu guyyaa lama booddee deebitee dhufta. Nanneessuun hin taphadha. Waraqaa eenyummaa haaraa akka hin daganne. Seen. Jirtu kaa. Jirra. Maasii gargaara? Na irraanfattanii. Mucaa sadee gadda guyyaa lama booda kottu. Yaadadheera waraqaa eenyummaa haaraa fideetta. Har'as moo? Kan isaa rakkoo hin qabu. Naaf fixanii. Suuraa koo? Itti naaf godhaati. Eenyummaa haaraa saaraa inni rakkoo hin qabu. Siniin kaasa. Kaameeraa abbamti kaameeraa fi isaati olee kaadde. Maal jechuudha? Guyyaa lama dura dookimentiin galee kun Arrabsabumaan dhufaa yaani. kan sukkaaraa keessa badee. Isaafis dhufuun koo nafuma akkasuma jooraa laataala. Zayitiif kan sukkaaraa keessa baduu nu dhufe. Isas akkasuma jooruun koo nafu. Saaraa rakkoon qabu jedhaa sinii qophaa'eera. Bacabbacarra sin isaa rakkoon qabu galatoomaa sinsa kanaaf. Kana galatoomaa. Rakkinaan qabu uummatuma gargaaruuf as teenya. Rakkoon qabu. Alaa si jala sinii godheera. Tole hin badin. Nagaan tura. Tole tole. Galatoomaa immoo jaraaga. Miidhama keetii laata laata akka isaa yoo keessatti hojjetame maal? Dawwala facafta. Nagaadha miti? Jirra badde. Taricharra immoo na dhabni silaa. Tole tole sinee sa'aatii 10 walakkaa. Cufii bahi bamaanii 11 maatii keessa. Eenyutti gaafa darbe cufii bahi. 10 walakkaa. Tole achuma mana maanii. Laxala. Ini walakkaan fagaatan faasa. Addaan keessaa jammaree kan miidha keessa deemte laatanitti. Naannoo kun ammoo eessaa awwaalee? Adeemtee naannoo kun? Kana? Asal tadi yana kana kita ibadi. Karena yana nanti kerja kayaknya tidak apa.
Sarbade guddiyaa isin agarsiisa dhiiga isin gammasiisa. Itti hojjedhe kanaaf. Birrii tokkoon furadhe. Amma kana beektu.